السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل توتا في جلد توتا حرد توتا ورسا أحمد الدين أكم جرتو نجيا كيسني أنيس نجيا الحمد لله قلت ربي إيجا حرد توتا كيا الرانتنا بروسا هدو اسم فايدة هدو اتجمعت انتكم قبل اسم فيا بروسي ويا الرانتنا تيس ما تدرين إيشا حالة التين بلاش بالبلتين جتول حالة التين سمكار جكيسني بالبلتين جتول إيجا هنگا اسمه كنامو تجرا إنترنتا جيجا بايتي كودني في أكسماس بالانسي يوكي رصيدة كرشي كما دبشن اسمه كنما أتشبودا بلا شما بالبلدني جتول إيجا هردفت تنكي بروسي ويا أرانتنا كان فكاتا هنگا تمر سجنتا كياتي نوالين توا شير لايك هيروتا كيسنيس invite godhuudhaan barumsa guyyaa arrantanaa hordofaa irraa fayyadamu. Egaa hordoftoota kiyya akkumaan mata duree barumsa guyyaa arrantanaa roofuu isiniif kaasee turetti barumsi guyyaa arrantanaa haala ittiin bilaash bilbilattanii jechuudha. Kana barumsi guyyaa arrantanaa egaa hiriyoota kiyya osoon gara barumsaatti isiniin dabarsiniin biratti warroonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe godhin akka subscribe gootanii barumsaan an dabarsu hunda dhuftanii irraa barattan isin afeera. Egaa warroonni hanga irraatti subscribe hin godhin akka subscribe gootan asirra dhuftanii obsaa tiknoo jettanii barreessitanii jechuudha. Maal barreessitu? Obsaa tiknoo jettanii haala kanatti barreessitanii jechuudha. Obsaa tiknoo jettanii erga barreessitan booda kunoo haala kanatti diimatee isiniif dhufa. Yeroo tokkoof subscribe kan jedhu kanarratti cuqaastan. Erga haala kanatti subscribe gootan booda asitti qastii kana viidiyooleen ani asirratti upload godhu hundi akka isin bira gahuuf qastii kana yeroo tokko xuuxanii jechuudha. Barumsa hedduun asirra jira kaniin amma dura asirratti upload godhaa ture akka dhuftanii irraa barattan gara barumsaatti isin dabarsa. Barumsi arrantanaa haala ittiin bilaash ittiin bilbilattanii jechuudha. Meeqa isiniif kennama? Giigabaayitii 10 internetaa fi akkasumas bilbila 1500 qarshii isiniif kenna achi booda ittiin bilbilachuu dandeessanii jechuudha. Egaa hiriyoottan kiyya meesejii keessan keessa galtan achi booda asirra dhuftanii jechuudha. Warroonni moobaayilaa guddaan fayyadamtan qalama kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan san booda kompos bakka jiru kanarratti yeroo tokkoof cuqaastan. San booda haala kanatti isiniif dhufa asirratti maal barreessitu? 959 jettanii barreessitan. Achi booda asirra dhuftanii maal barreessitan? S tokko 4 duwwaa jettanii barreessitan. Achi booda send kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof xuuxanii jechuudha. Send gootan. Erga saniin booda isiniif dhufaa jechuudha. Isiniif hin guddisa. Kunoo ani maal jennaa fida? Dear customer, kindly be informed that this service has been already activated on your package. Anaan maal jechaa jira? Waan kana ati godhattee jirtaa kana dura siif goonee jirraa naan jaa an godhadheetiin jira. Isinis haala kanaan yeroo godhattan maal isinii fida? Kunoo akkuma kana godhattaniin barreeffamni inni kun isiniif dhufaa jechuudha. Kunoo barreeffama argaa jirtan kanaatu isinii dhufaa jechuudha. Gisee S tokko 4 duwwaa ergitan booda maaltu isinii baha? You have successfully subscribed to new Shabab 140 isin jaa 140 enjoy
kunooti 500 akkuma argaa jirtan 500 local minutes gigabyte 10 data unlimited social media apps social media internet kan ittiin fayyadamuu dandeessan kanneen argamuutti isiniif tarraawee jiru kana jechuudha. Inni benefits are valid for 4 weeks from subscription date. Ararraa eegalee guyyaa ittiin godhatanirraa eegalee torbaan 4 fi jechuudha kan ittiin fayyadamuu dandeessan. Torbaan 4 keessatti isinirraa dhaabbataa jechuudha. Egaa hiriyoottan kiyya dhumarrattis maal jaa to check your benefits send BC to 959 sinja. Egaa akka siif ergame internetii 500 fi gigabyte 10 akka siif ergamee jiru mirkaneeffachuudhaaf maal ergita BC to 959 BC 959 itti ergitaa jechuudha. Mee ani ergee haalaalu kunoo asirra dhuftanii achi booda compose kan jedhu kanarratti yeroo tokkoof maal barreessitan 959 achi booda asirra dhuftanii barreessitan BC san booda maal gootan send kan jedhu kana gootanii jechuudha. Achi booda akka isiniif tahee fi hin taane irraa mirkaneeffatanii jechuudha. Kunooti hiriyoottan kiyyaa mee xiqqoo isiniif hin guddisaa. Kunooti akkumaan ergeefitti maal nan jaa their customer your balance of Shabab 140 bundle local minutes kunooti 462 kan qarshii meeqaan keessaa qaba yookiin baalaansii 462 jechuudha kan hin keessaa qabu daqiiqaa jechuudha minutes kanaan keessaa qaba. Guyyaa meeqatti dhumata 18/3/2018 tti dhumata jechuudha. Asirrattis meeqa gigabyte kuno megabyte 10,229 gigabyte 10 jechuudha. Kunooti akkuma argitan gigabyte 10 fi baalaansii 500 naaf kennee jira. Egaa hiriyoottan kiyyaa isinis akka waan kana irraa fayyadamtan asumaaniin isin afeera. Egaa barumsi guyyaa irraan tanaa kanuma akka hedduu isinitti toluu fi akka hedduu itti gammaddan abdiin qaba. Egaa hiriyoottan kiyyaa viidiyoo kana namoonni hedduun akka irraa fayyadamuuf share, like, invite godhaa. YouTube keessatti viidiyoo like godhaa baha. Egaa hiriyoottan kiyyaa barumsi guyyaa irraan tanaa kan asumarratti xumuramu ta'a. Barumsa biroo appilikeeshinoota teknoolojii ta'an waliin hanga walitti deebinu turtii gaarii. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.